Siwaati usuu baatte ani nu suri akkaataan itti usuu hin qabne numaan dubbadda hanga yaatoo mul'atu numaan dubbadda waan fitee fidaa farahaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuuni daawwattoota kabajamtoota keenya. Akkas daawwattoota keenya har'aan tana kunoo isin deebinee dhufnee jirra. Maaliin dhuftanii jettan daawwattoota keenya kunoo har'aan tana guyyaa guutee gaganamaa as dhufnee anaaf tasliim fi ijoolleen asuma oollee ilaa saatana mana yaaddoo jirra. Akkasii maaliif jirtanii jettan aknooti ijoolleen dhiiraa jechuun kiyya Bahar, Raajuu, Nabiil ijoollee hedduu eega ganama nu biraa kutanii il'aammaa nutti deebinee haala waan itti jiranillee nu himnee nuuf hin bilbilee nutis obsaan isaanii eeggachuu jirra. Maalii irratti jiraatanillee hin beeknu garuu daawwattoota keenya isaan waan kutanii fi saayiba ambootuuf saayiba faraan jechuu kiyya aymanii isaatu waan hunda quba qabaa bakkee farahaan jirus isaa beeka. Mucaan kun ayman kun farahaan ifi gabbahuu sodaatee bakka takka taa'ee isuma kana ergachuu jira. Dukkaanillee mucaa kana baha waan inni barbaadu isuma geessuu jira. Isninis harka keessaa qaba. Maal harka keessaa qaba? Farahaan kana gargaaruu jira jechuu kiyya. Saahiba isaan wal quba qabanii addaan bahanii amma ayman kun bakkee inni jiru yoo beekame akkuma farahaan mul'annaan immoo yaaddoonis mul'atee jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya Bahar faanis waan ganamaan ka'anii kutaniif ayman san bakkee jiru xiqqoo dhagayaanitti waa xuxxisaa dhagayaanitti bakkee inni jiru bakkee gabbee ol deebi'uu jiru namaatu harkee isaatu kudhan gabbeetuma ol deebi'a gamana jira jaanii yaamanii xiqqoo magaalaarraa siituudha bakkattoon ganamaan akkasitti achi kutanii jiranii. Ayman kun nilleen hin beeku isa san saahiba farahaanii jaan addaan bahanii jaan amma mucaan kun yoo inni kun mul'ate qabame jechuu kiyya ayman kun farahaanis mul'ate yaaddoonis mul'ate alhamdulillah. Nuti waan barbaadu jiru farahaan barbaadu dhisanii ayman san barbaadu jiran maaliif ayman san yoo qabame farahaan san bakkee jiru mul'ate saniifuu isaanis ganamaan kutanii ilaa ammaa nutti hin deebine nutis obsaan asii du'aa godhaati isaan eeguu jirra. Rabbii gammachuun haa dhageessisu jennee eeguu jirra. Akkas daawwattoota isinillee du'aa'eedhaan inshaallah biiznillah deemsaanii kun khayri rabbii haa godhu gammachuun haa deebi'anii inshaallah yaaddoo fidanii haa dhufanii du'aa'ee nu godha yaaddoos mul'ate kophaa hin deebi'anii inshaallah biiznillah yaaddoos mana isaa fidanii dhufanii jennee kun obsaan eeggachuu jirra. Akkasii amma Raajuu bilbileetiin yookaan Baharii bilbilee Baharittiin bilbilaa waan isaan irra jiran mee xiqqoollee aanuu hubachiisa maaliif hedduu qalbii nu dhaabbachuu jira maalirra jiran jenneeti eeguu jirra saniifuu. Egaa daawwattoota keenya maaliin nu dhufanii inni eegi ganama tatteenye eeggachuu jirra. Inshaallah kun ofatii ati dawwalu deemtii khayrii nu haa dhageessisu. Eeyman baanasuu mul'annaan milkooyne saayiba farahanii rabbi khayruma nu haa dhageessisu itti dawwalu. Isaan san saayiba ayman kan hin beeku moo? Saayiba eeyman anaaf beeka saayiba. Addaan baane? Addaan baane. Akkas taanaan kan inshaallah rabbiin aymanuma kana mul'isu ayman mul'annaan hundinuu ni mul'atanii yaaddoon isaas baay'ee jechuu kiyya mee baariitti dawwalla. Rabbi khayrii nu haa dhageessisu galutis khayruma dhageenya jenneeti guyyaa guutuu Bahar kunoo cufaa jira daawwattoota keenya Raajuutti dawwallaa firra. Namni bilbilis shaan irraa dhumu mala. Yaa Rabbi sidattuu inshaallah abbaa ilmaaniiti akka isaanii baha amma nuti xiqqoollee abdannee jirra xiqqoo ife. Assalaamu alaikum. Raajuu Bahar maal bilbilisaa cufaadha? Ayyee ayyee hayyee bilbilaa cufame isa dawwalleete akkasii sittiin dawwalleete maalirra jirtamee? Wallahi reefu majjirraa mucaa kanana mana kana bicha fagoo takkii kana irraa itti irraa hajjira baha magaalaa jira. Ayyee? Bakkaan yaadni itti bakka du'an akka yaadni
Fagoodhaa silaa bakka tol. Ayyee. Haa silaa mana isaan ni galan ja'anii isinii mansan bakkee shakkitan san agartanii jirtan dhayitanii jirtanii. Ayyee. Inshaallah kalas khayrumaa nutis eeguma jirra inshaallah du'aa'imaan isin gargaara yaallee ayyee. Ayyee nutis kalas ilmaanii fi nutis asuma jirra asuma bullaa'u. Tamam rabbi sinaa milkeessoomaa nuti rakkoon qabu. Baaritti sime ayyee. Kunuuti daawwattoota keenya raajuun bilbilli isaa hedduu sagaleen hin dhaga'amtu. Kunoo akka jeen fagoo jirraa magaalaarraa bahaadha bakka toonii jee bilbilli sagalee akkasuma hedduu fagoo nama fagoo jiruu fakkaata. Akkas daawwattoota keenya amma akka raajuun naa himeetti imaaraa silaa isaan keessa jiran jaanii nu himan san gama lameenitu imaaraa san hiinee taa'u jirraa. Anaaf baharis gama takkaan nabiilifis ijoollee kaanis gama takkaan eeguu jirraa. Maaliif? Mucaan kun tasa yoo gabbahe ayiman kun ni qabanii jechuudha. Gizee isaan ayiman qabanii yaaddoo achi keessa jiraachuu mala gurbaanis sila farahaan sirri achuma keessa jiraachuu mala shakkiidha malee achi keessa ni jiran ja'aniiti murteessanii shakkuma himannaadha. Asii ol seenanii asii gabbaanii jedhanii himamee ture. Saniifuu mirkaneessuu fi addaa baafachuun achuma ta'anii eeguu qaban yeroo waqtuma mucaan gabbahe qabuuf achuma ta'anii eeguu qabu. Maaliif bulullee ni malan eeddanu. Ammoo harkanis qabuun ni malanii rabbi halaaffisuu fi akkas raajuun nu yaadinaa jee alhamdulillah imaaraa sangaa rabbi sanuma haa godhu sila manuma san haa godhu bakka toon fagoodha. Silattuu namni bakkuma dhiyoo naman dho'isu fagoo bahee nama dho'isa. Maaliif ni qabamnaa jaanii namni gizee waa balleessu deeme fagoo deeme waa balleessaa dhiyootti waa balleessuun mijaa'u namaa fi inshaallah nuti illee asuma teenyee haala isaan itti deebi'an asuma teenyee geessanaatti jiraatanii waan galluuf hin qabnu asuma teenyee yeruma isaan nu bilbilan bilbiluma kanaan wal quba qabaannaan isin daawwattoota keenya isinis tana keessa du'aa hima jabaadhaa inshaallah biiznillah rabbi haa mul'isu ijoollee tanallee taa'abamanii yaaddoon kun saahiba keenya obboleessa keenya jaanii taa'abamanii halkanii fi guyyaa jala fiiguu jiranii rabbi jazaa haa kafaluu fi ijoollee hundi wallaahi maashaallah ijoolleen teenya akkanatti wal fardeessi jeenee xiqqaa fi guddaanu akkanatti fiiguu jiranii jazaa rabbi haa kafaluu fi fayyaa rabbi haa kennuun jaa nutis gaa teenyetuma du'aa himaan isaan eenaa jechuu kiyya tasliimaan jettu qabda. Dararamanii deemanii barbaadaa jiranii rabbi haa milkeessu eeymaan qabamnaan akkuma faraan qabameeti. Ani eeymaan kana immoo takkaan agarreen illee beeku. Ifaa inshaallah ni baha eeymaan saahiba faraan. Isaatu amma akkana agarteetti faraan kun saniif akkanatti ifa abdatee qoma daawwattee akkanaan jamu jira viidiyoo gaddisu jirus. Saahiba isaatii jee dubbachaa jira. Ani eeymaan kana hin beekne dhugaadha garuu amma mucaan kun dhaadannoo inni dhaadate kana har'aan tana bilbila illee na bilbile ture kalee. Hedduu amma iman baanan sana arkanii qabnaan akkuma waan faraan qabameeti yaaddoon ni baha inshaallah. Amma waan naan jee warra keenya bira maal gootaa jeellee hedduu walaafaan buune hedduu anjamu jira waan biraa dhiiseeti umma hamzaa kabajaa fi godhi waati kabajaa fi godhe atis ilmaan kee keessa numa kuttaanan maan jee dhaadannoodha garuu ni hidhamtanaan jee hedduu na dhaadatee jira. Garuu ani ilmi namaa sodaadhu rabbi tokkichaa. Ilmi namaa sodaadhu garuu ilmi namaa hin sodaadhu rabbi tokkichaa sodaadha. Yaaddoon ofirraa quban qabne malee yaa wanti fiduu qabu inshaallah. Laa namni ilmi namaa akkasiin goone hin qabu. Sima godha ni beekta. Laa sima miidha akkaataa si miidhuu jira. Faraan nama godhu miti kanaaf saahiba sarara maallaqa harkatee malee. Laa farahaan hin godhume maallaqaan waan nama godha ni beekta. Amma yaaddoo akkasitti akka maallaqaan bitanii arabatan fidanii kuchisanitti. Inshaallah nutis gamma akka inni na dhaadate sanitti
ilmaan keessi haati usuu baatte ani nu suri akkaataan itti usuu hin qabne numaan dubbadda hanga yaatoo mul'atu numaan dubbadda waan fidee fidaa farahaan waan fidee fida inni dabamus akkuma inni ummaati yabira maal goota warra keenya bira maal goota kaje arras borusummaa isaa bira ni dhaqa warra isaanii bira ni dhaqa yoo yaadoo mul'achuu baatu warra isaanii sana akka qaban wallaahi ani abdiin qabaa ni qabaman warri isaanii badala anaa dhaqee qabsiisa yeroo san faraan waan fitu ni fida waan fitu waan fedhe maaliif warra isaanii daranittuu eeymanummaan qabamnaan faraanas bahee dubbata mataa isaatii warra isaanii warra keenya dilii maal qabanii maal balleessan warri waata kan balleessine isaatu xifaatite warratti garuu dhaadachaa olu isaan dhaadannoo isaarraa an dalagu dhiirti yeroo qilleensa irra baatee nama dhaadattus hin qabdu dhiirummaa simituun naddoodhaa fi fuyi dhalaa'uun geewu garuu dhaadachaa oltu isaanii qilleensota kanarraa akkan cabsinees niin beeka alhamdulillah rabbiin nuti isaa nuti garuu ati har'a dhaadannoo akkasitti ol baatee yaaddoo qabsiisee maal gammachuu ati qabdu nuti immoo gammachuu san keessa hin jirru inshaallah guyyaa yaaddoon as beenu mul'ate gammannaa yeroo san deebisaa nagayaa si deebisna amma immoo yeroo itti gammannus yeroo wanti qabnu gammashquudha yaanni keenya isa bira jirti inshaallah rabbiin haa mul'isu. Egaa daawwattoota keenya gammachuun teenya yaaddoon hidhaarraa baanaan nuti gammachuu ni qabna. Inni laakiin yaaddoo waan hidheef gammadee jira ol ba'ee gammachuu. Koddirummaa miti itti fakkaatte malee har'a dhugaadhaan sagalitti wal fakkaate hidhee jira dhugaa yaaddoon hidhame garuu yaaddoon ni bahaa. Gammachuu ati har'aas baatee akkanatti warra jettuu kana dhiirummaa si fakkaate kana ciqileen boocha kanaati akka dhalaatti akka dhalaan maal dhalaan sirra wayyaa'u ati dhalaattu namni si madaalu hin jiru dhalaan kabajaa qabdi sirra wayyaa dhalaan. Faraan takkitti butana yaaddoon hidhaarraa baanaan waan naqqabus waan yaaddoo qabus. Naan jeera kaleena bilbila naan jee jaartii tiyyaa ani yaaddoo irraa dhimma hin qabu jaartii tiyya maarree. Jaartii isaatii guyyaa kan jaartii isaatiin biti. Akka obboleessaatti fi naqaa. Viidiyoo kanas ni gartaa ani moo waa takka waan ati dhaadhattee. Nagee maqaan nyaachuu jira jaartii jee jaartiin waraqaatti qaban tanne haatti qabanii. Kun bar maqaa meeqaan irra deddeebi'ee deebisuuf jira deebisa kanaan jaartii isaatii. Laa ni maraati sirraa tuqamee mala inni tuqamuu mala garuu dhaadannoo ati haaraan dhaadattee kanaas baatee bilbiltee ani bilbilaan deebisee san har'as borus warra keessan ni daga. Ayyoo kan na jaalatee irraa qabame ayyaanii neerumaa qaban na jaalannee kunii. Akkasii warra keessan dhabuu hin dhiisu sansiin na dhorkaan ilaalla warra keessan dhimma ittiin qabu waan hin dhaqeef suma barbaadaaf dheenye malee dhimma biraa ittiin qabu warra keessan nama kabajaa qabu. Amma baarii firaatiin jala deemanii gurbumaa isa ni baasan inshaallah ayman ni bahaa beellaalla ayman ni bahaa qixxaawiti tana booda gammachuu malee ayman ni bahaa izni rabbitiin ayman ni bahaa ayman ni qabanii ni nun taa'u tultul jaa oggu takka deemsi gaaraa biti jaan oggu takka deemaarree biti jaani ifiifuun taa'u nama taa'u miti kun ilmoon wantidha saniifu waan hunda isaa ergata inni nu oggu takka ni fifiga ni qabama inshaallah bina daawwattoota keenya isinis du'aa nu godha nuti illee kunoo tatteenyee eeyinaa inshaallah rabbiin bakka isaan jiran eega baran numa qabaman inshaallah rabbiin oduu gammachuu aanu dhageessu jenneeti teenyee eeginaa daawwattoota keenya isinillee du'aa nu godha hanga viidiyoo gammachuun isinii deebinu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.